Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota garee barnoota ammayyaa jalatti argamtan qubee afaan Oromoo guutuu isaa dubbachiisaa fi dubbachiiftuus waluma keessatti jalqaba qubeedhaa barachuudhaaf. Qubeen jalqabaa aa jennaan, aa, baa, caa, daa, faa, gaa, haa, jaa, kaa, laa, maa, naa, oo, paa, qaa, raa, saa, taa, uu, vaa, waa, xaa, yaa, za. Irraan isinii deebi'a. Aa, baa, caa, daa, faa, gaa, haa, jaa, kaa, laa, maa, naa, oo, paa, qaa, raa, saa, taa, uu, vaa, waa, xaa, yaa, za. Afaan Oromoo dubbachiisaa qofa. Dubbachiiftuun osoo keessan jedhanne dubbachiisaa qofa. Dubbachiisaan sun eenyu faadhaa? Qara'eetiin isin garsiisaa. Baa, caa, daa, paa, gaa, haa, jaa, kaa, laa, maa, naa, paa, qaa, raa, saa, taa, vaa, waa, xaa, yaa, za. Irraan isinii deebi'a. Baa, caa, daa, faa, gaa, haa, jaa, kaa, laa, maa, naa, paa, qaa, raa, saa, taa, vaa, waa, xaa, yaa, za. Kun maalinni dubbachiisaa afaan Oromoo qofa. Qubee dubbachiisaa afaan Oromoo hoggaa jaan isaan kana. Qubeen dubbachiisaan afaan Oromoo lakkoofsaan meeqa yoo siin jan walumaan aanallu. Takka, lama, sadii, afur, shan, jaha, torba, saddeet, sagal, kudhan, kudha tokko, kudha lama, kudha sadii, kudha afur, kudha shan, kudha jaha, kudha torba, kudha saddeet, kudha sagal, diidamii tokko. Qubeen dubbachiisaan afaan Oromoo 21 jechuu lakkoofsan. Kana qabadha obboleeyyan kiyya. Dubbachiisaan afaan Oromoo kophaasaatti hanqa kana tahaa jechuu. Lakkoofsaan inni meeqa isin jenne? Lakkoofsaan 21 jechuu. Dubbachiisaan afaan Oromoo qoftiin. Qubeen dubbachiisaan afaan Oromoo
isa kana jechuudha. Dubbachiiftus kophattiin isinii ergaa amma dubbifamaa kana naa qo'adhaa jabaadhaa dubbifamaa kana jabeeffadhaa waa hunda keessatti dubbifamaan kun faayidaa baay'ee qaba. Maqaa namaa tokko barreessuuf jalqaba kan itti fayyadamtu maali? Dubbifama. Kanaafuu dubbifamaa kanas adda baasaatii baradhaa jabaadhaa qo'adhaa maali? Mee irraa qubee dubbachiiftuu afaan Oromoo shanan A E I O U irraan isinii deebi'a. A E I O U qubeen dubbachiiftuun afaan Oromoo shanan lakkoofsaan takka lama sadii afur shanii jechuudha. Dubbachiiftuun afaan Oromoo shanan tanaa jechuudha. Faayidaa isiitii fi eessatti akka galtu walumaanii gaaf tokko barnoota sagantaa lammaffaa keessatti baranna dubbachiiftuun afaan Oromoo shanan tana fakkaattii jechuudha. Buleeyyan kiyya gaarii fi qaanii jabaadhaa barnoota keessanii jabaadhaa. Qubee dachaadhaa jahan jechaan chaa dhaa nyaa phaa shaa tsa irraan itti deebi'a. Chaa dhaa nyaa phaa chaa sa. Obboleeyyan kiyya kabajamtootaaf jaalatamtoonni barattoonni qubee garee barnoota ammayyaa jalatti argamtan tartiibni qubee tanaa kana qubeen dachaadhaa waa qubeen cimtiidhaa afaan Oromoo keessa jirtu isaan kana faayidaa isii yeroo biraa waliin itti dachaana. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jajjabaadhaa barnoota keessan irratti jabaadhaa.